Kongotti lakkoofsi namoota dhibee Ebolaan du'anii 130 irra ga'uun isaa gabaafameeti jira. Ameerikaa magaalaa San Diegootti haleellaan dhukaasaa masjiida tokko irratti baname lubbuun namoota 3 darbuun isaa himameeti jira. Tiraamp gaaffii biyyoota galoo galaanaa haleellaa Iraan haaraa yeroof akka haqanis immoo gabaafameeti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne simbiraagaa kunneen hangafoota oduu keenya galgala kanaati. Amma immoo kallattiin gara oduu keenya bal'inaan qindeeffannetti isin dabarsaa turtiin keessan nu faana ta'u. Hanna Boba qondaaltota mootummaa fi yakka tiktookaroota bebbeekamoo mana murtiitti beellama murteessaa qabameeti jira. Qondaaltonni mootummaa Bobaa irratti malaamaltummaa dalagan mana murtiitti dhiyaataniiru. Qondaaltonni mootummaa olaanoo fi namoonni dhuunfaan hanqina Bobaa fi malaamaltummaa hamaa uumuun himataman mana murtiitti dhiyaatan. Shakkamtoonni 4 kan poolisiin federaalaa beekse itti ibsuudhaan akka barbaachisaa turetti immoo poolisiin qabee akka fidu manni murtii ajaja dabarse. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramadii Liddataa dhaddachaa yakka dhimmoota malaamaltummaa galmee yakkaa kan fudhatee ilaaluu eegale akka jirus immoo himameera. Himata abbaan alangaa irratti akkuma ibsametti aangoonni qajeelfamaa hayyama kennuu cabsuudhaan himatamtuun addee Barakata Warquu waliin ta'uudhaan hojimaata seeraa malee boba'aa diileetira 466 akka argatu taasisaniiti jiru. Gochi seeraan alaa kun immoo qabeenya mootummaa irratti miidhaa guddaa geggeessuu qofa osoo hin taane hanqina boba'aa gabaa keessatti mul'atuuf sababa guddaa ta'uu isaa himaniiti jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha yakkaa dhimmoota malaamaltummaa sadaffaa dhimmichi ilaale galmee banuudhaan himatamtoonni ittisa isaanii akka dhiyeessan beellamas qabaniiti jiru. Himatamtoonni dhaddachaa irratti dhiyaachuudhaan mormii himataa irratti qaban immoo karaa bukaatoo isaaniitiin mana murtiitti akka dhiyeessan immoo himameera. Manni murtii murtee kennuuf waxabajjii 1 bara 2018 himatamtoonni akka dhiyaatan beellama qabseeti jira. Himatamtoonni 13 keessaa Geetaachoo Abbonyaa, Barakat Warquu fi Barakat Gabroo Abbush Ayyalaa fi Yalqalam Yeshaw poolisiin qabaniiti akka dhiyaachuun immoo hin dandeenye yoo ta'e sababa dhiyaachuu hin dandeenyeef barreeffamaan akka dhiyaatu manni murtii poolisii federaalaaf ajaja dabarseeti jira. Oduu wal qabatuun artistoonni beekamoo fi tiktookaroonni hanna guddaa investara Fiichee jedhamuun shakkaman to'annoo jala oolfamanii akka jiran immoo himamuudhaan isaan keessaa kan dhiyaatan immoo waxabajjii 11 bara 2018 beellamni isaanii dhiyaateera. Kana malees immoo manni murtichaa tiktookaraa Mansuur Jamaal kan mirga wabii abbaa alangaatiin kennameef mirga wabii dhorkuudhaan waxabajjii 11 bara 2018 murtiif akka dhiyaatu murtoo dabarseeti jira. Kongo keessatti lakkoofsi namoota dhibee Ebolaan du'anii 131 gahuun isaa himame. Kongotti lakkoofsi namoota dhibee Ebolaan du'anii 131 kan gahe yoo ta'u immoo namoonni 500 ol immoo vaayirasichaan qabamuu isaa shakkamanii akka jiran himameera. Riippaabilikii Dimokiraataa Kongoo keessatti lakkoofsi namoota dhibee Ebolaan du'anii 131 kan gahe yoo ta'u namoonni 513 ol immoo vaayirasichaan qabamuu shakkamanii jiraachuu isaanii qondaalli biyyattii beekseera. Giddugalli to'annoo fi ittisaa dhukkuboota Ameerikaa akka beeksetti Yuugaandaa keessatti namoonni vaayirasichaan qabaman argamuu fi namni tokko vaayirasichaan du'uu isaa mirkaneesseeti jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara Iboolaa yeroo ammaa kana sababa vaayirasiin babal'atee dhufuu isaatiin yaaddoo addunyaa akka ta'e immoo labseeti jira. Mootummaan Kongoo akka beeksetti gareen hojjettoota balaa tasaa madda vaayirasii adda baasuu fi qorachuuf hojjechaa jiraachuu beeksisuudhaan rifachuun akka hin barbaachifne ibseeti jira. Haa ta'u malee jiraattonni kutaa bulchiinsaa Turii kaabaa Buttoomaa fi magaalaa Gamuutti namoonni haaraan vaayirasichaan qabamuu yaaddoo isaanii dabalaa dhufu himameera. Daayirektarri Ameerikaa waliin Kongotti hojjetu tokko namoota vaayirasiin qabaman isaan mirkaneessuu keessaa tokko ta'uu isaa himaniiti jiru. Haleellaan masjiida guddaa Ameerikaa keessatti argamu irratti raawwatamuun himame. Ameerikaa magaalaa San Diegootti haleellaan dhukaasaa masjiida tokko irratti baname lubbuu namoota 3 darbuunis immoo gabaafameera. Haleellaan masjiida guddaa San Diegootti irratti qaqqabe kun immoo haleellawwan deddeebi'aa dhaabbilee amantii Ameerikaa keessatti argaman irratti kan xiyyeeffate ta'us immoo himameera. Qorannoon gaggeeffame akka agarsiisutti shakkamtoota keessaa inni tokko kan umriin isaa waggaa 17 ta'e meeshaalee waraanaa 3
mana haadha isaa keessa fudhatee akka ta'e immoo gabaafameeti jira. Haati isaa immoo konkolaataa isaatiin akka meeshaalee waraanaa san yeroo tokkotti jalaa baduu isaa mirkaneessiteeti jirti. Waliigalaan namoonni sadi lubbuu isaanii kan dhaban yoo ta'u isaan keessaa inni tokko immoo hojjetaa eegumsaa akka tures immoo himameera. Hoogganaan poolisii San Diyaagoo tokko wal akka jedhetti immoo shakkamtoonni umuriin hiriyyummaa keessatti argaman lama wiirtuu san dhiyoo konkolaataa keessatti lubbuun isaanii darbee jiraachuu himeeti jira. Poolisiin dhimma kana akka yakka jibbinsaa ta'uu danda'utti immoo tilmaamuun qorannoo gaggeessaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa kana sodaa dabalataa akka uumes himameera. Hojjettoonni eegumsaa ajjeefaman kun immoo abbaa ijoollee sadiiti yoo ta'u ofii isaati wareeguun lubbuu namoota baay'ee oolchuu akka jiru immoo poolisiin ibseera. Haleellaan dhaabbilee amantii Islaamaa kan irratti raawwatame ilaalchise poolisiin ammallee qorannoo dabalataa gaggeessaa akka jiru gabaafameera. Maddi isaa CNN'dha. Tiraampi gaafii biyyoonni galoo galaanaa haleellaa Iraan irratti raawwatamu akka haqan gaafatanis immoo haqaniiti jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa marsaa haaraa kibxataa har'a Iraan irratti gaggeessuuf ture gaafii biyyoota galoo galaanaa dhiyeessaniif haquu himuu isaanii mariin jabaan amma adeemsifamaa akka jirus immoo himaniiti jiru. Ergaa miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa isaanii Truth Social irratti maxxansaniin hooggantoonni Qaatar, Saudi Arabiyaa fi UAE gaafachuu isaanii himan. Waliigaltee Ameerikaa fudhatama akka qabu kan qabatu immoo Iraan meeshaa waraanaa nukilaaraa akka hin qabaanne godhuu ni taasifama jechuun isaanii himaniiti jiru. Haa ta'u malee waliigalteen fudhatama hin qabne mul'ate taanaan Ameerikaan haleellaa balaa adeemsifamuuf qophii akka jirtus immoo himaniiru. Koomaandarri olaanaa waraanaa Iraan Ameerikaan dogongoraa tarsiimawaa fi shallagaa sirrii hin taane akka hin raawwanne jechuun dubbatan. Tiraamp dhimma kana yeroo labsutti biyyattitti fudhatama akka pirezidaantii qabu akka hin hir'annetti himan. Yaanni uummatarraa funaaname akka agarsiisutti immoo waraanni Iraan kun immoo akkan fudhatama dhabaa jiraachuus himameera. Sagaleen uummataa Niiwuyoorkii Taayims gaafate tokko akka jedhetti immoo dhibbantaan 64 tahan waraana Iraan murtoo sirrii hin taanedhas jechuun himaniiru. Sagaleen dhibbantaa 37 ta'an ammoo hojiin Tiraamp akka pirezidaantiin hojjechaa jiru sirriidha jechuun himan. Akkaataa Tiraamp dhimma dinagdee fi godaansaa itti qabachaa jiru immoo warri Riippaabilikaa fi filannoo marsaa walakkaa sadaasa dhufu adeemsifamuuf yaadaa waan jiran fakkaata. Guyyaa walabummaa Somaalilaandii waggaa 35ffaa kabajameera. Somaalilaandii waggaa 35ffaa walabummaa ishee kabajetti beekamtii idil addunyaa argachuuf carraaqqii haaraa taasisaa jiraachuus ibsite. Somaalilaandii guyyaa itti bilisummaa ishee labsitee sababeeffachuun waggaa 35ffaa ishee wiixata kaleessaa kabajte. Sagantaa irratti agarsiisa waraanaa, agarsiisa aadaa fi beekamtii idil addunyaa bal'aa argachuuf waamicha waraanaa haaraa dhiyeessuudhaan kabaja sagantaa irratti immoo jiila qondaaltota biyyaa alaa 25 ol ta'an immoo magaalaa guddoo biyyattii Hargeysatti argamaniiru. Ayyaanni baranaa mata dureen beekamtii dandamannaa jechuudhaan kan kabajan yoo ta'u erga Israa'el muddee 26 bara 2025 Somaalilaandii beekamtii biyyummaa kennitee booda dhimmi siyaasaa olaanaa qabattee taatee jirti. Israa'el erga Somaalilaandii bara 1991 walabummaa ishee labsite as miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ishee jalqabaa mootummaa beekamtii biyyummaa ifatti kennite. Akkasumas immoo hariiroo dippiloomaasii mootummaa ifatti jalqabuu ishee ibsameera. Sagantaa irratti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman marfata Freedom Supportii jedhamu irratti walitti qabamanii loltoonni Somaalilaandii, humnoonni addaa, humnoonni galaanaa, gareewwan hawaasaa fi barattoonni alaabaa Somaalilaandii qabatanii hiriira baniiru. Kabajaa kana irratti immoo dippiloomaatonni biyyoota alaa, bakka bu'oonni mootummaa addunyaa, miseensonni hawaasaa Somaalilaandii biyya alaa jiraatan, mootummaa duraanii fi hooggantoonni mootummaa dabalate pirezidaantii Somaalilaandii Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi irrattis argamaniiru. Saganticha irratti immoo haasaa kan taasisan pirezidaantii biyyattii Irroon Duulaa Somaalilaandiin beekamtii idil addunyaa argachuuf gochaa jirtuun haqaa seenaa fi calaqqee dhugaa siyaasaa gaanfa Afrikaa keessatti mul'atu jedhanii ibsaniiru. Akkasumas immoo Somaalilaandiin naannoo tarsiimoo murteessaa ta'e keessatti michuu dimokiraatawaa fi tasgabbaa'aa akka taate dubbisaniiru. Lammiilee Somaalilaandii mootummaa biyya isaaniif nageenya isaanii keessatti gahee guddaa qabus jedhan. Imala mootummaa ijaarsa biyyaa misoomaa fi guddinaa uummanni keenya barbaadutti immoo itti fufiinsa jechuun haasaa kan taasisan naashinaal irratti akka ta'es immoo dubbataniiru. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota jeeman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hangama waan nu daawwattaniif nu waliin taataniif galata guddaa qabdan isiniin jecha
GMN subscribe like share gochuu yaada qabdan comment irra nuuf kaa galgala gaarii qabaadhaa yeroo gaarii.